obboleessa kiyya obboleettii tiyya dhugaa siin jedhaami nama dhuunfaa tokko yoo wal dhabdu ta'e ganda inni keessaa bahee fi kutaa inni keessaa dhalate arrabsuun hin barbaachisu. Namni ati wal dhabdeen suni kutaa keessaa dhalate bakka bu'ee miti. Ganda keessaa dhalate bakka bu'ee miti. Maatii ofiituu bakka bu'ee miti. Dhuunfaa isaa bakka bu'eeti malee. Kanaaf nama dhuunfaa ka wal dhabde saniinuyyuu yoo danda'ame araarame yookaan illee namatti himadhu garuu dhimma dhuunfaa nama dhuunfaarraa qabduuf jettee kutaa namaa ganda namaa hin arrabsin eenyullee haa ta'u eenyullee jechuudha. Maaliif jennaan tokko yoo nama amantii qabu taate amantii keettu si daangeessa. Yoo amantii hin qabaannellee aadaa fi safuu Oromoo ka jedhamu jira. Aadaa fi safuu Oromoo santu si dhoogga. Kanaafi dhugaan jirtu ta'a. Kanaafi kutaa keessaa dhalattanis ganda keessaa dhalattanis isin lachinuu bakka hin buutan. Warri wal dhabdanii fiddanii gandaaf kutatti galchitan dubbii. Dhugaan jirtu tana danda'amu isinuyyuu araarama. Atiin arrabfamaa jirtus, atiin arrabsaa jirtus ganda irraa dhalatte ganda keessaa dhalatte bakka hin buutu. Uummanni keenya ta'uufiitifuu jiruu isaatiin rakkate. Isiin asirraa quuftee durriyyeen boorkoon sooshaal miidiyaa kanarraa wal arrabsite gandatti wal galchite dubbii. Maal biyyaa gootanii qabdan? Maal gandaa gootan? Akkanuma likiskisti badhee mara keessa deemte miidiyaan itti toleeti waranyaa.